Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa qabu. Akkanumallee warroonni kiristaana taatan ashama harka fuunee akkam jirtanii bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin biraa haa ga'u jechaa har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo akkamitti YouTube chaanaalii mataa keessanii banachuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu har'aa jechuudha. Egaa baay'een keessan karaa keessaatiin YouTube chaanaalii mataa keenya akkamitti banachuu dandeenya. Egaa gaafii keessan irraa ka'uudhaan akkamitti karaa salphaa ta'ee fi haala salphaa ta'een isteeppii salphaa ta'een YouTube chaanaalii mataa keessanii akkamitti akka banachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa akkuma beektan YouTuberoonni baay'een isaanii YouTube chaanaala mataa isaanii banachuudhaan dandeettii isaaniitti fayyadamuudhaan dandeettii qaban jechuudha. Waan kamiirraayyuu dandeettii qabanitti fayyadamanii YouTube chaanaalii mataa isaanii banachuudhaan qarshii irraa argachuu irratti argamu. Qarshii irraa argachuu qofa osoo hin taane jiruuf jireenya isaaniillee warroonni jiranii kun garuu kan murtaa'u dandeettii mataa keessanii qabdan irratti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan dandeettii mataa keetii qabdu kamittuu fayyadamte yoo kan hojjetu ta'e YouTube chaanaalii irraa akkuma hojjetaa kamitti qarshii gahaa argachuu ni dandeessa. Kana garuu kan murteessu dandeettii keessanidha. Duraan dursitanii YouTube chaanaalii mataa keessanii osoo hin banatin dursitanii wanni beekuu qabdan dandeettiin an mataa kootii qabu maalidha kan jedhu dursitanii namoonni dandeettii waa barsiisuu qabdan barnoota irratti yookaan education isa jennu irratti barsiisuu ni dandeessanii. Warroonni dibannaa adda addaa dubartoonni keessattuu warroonni dibannaa adda addaa agarsiisuu barbaadan beauty isa jennu irratti hojjechuu ni danda'anii. Akkanumallee warroonni nyaata adda addaa qopheessuudhaan hojjetanis jiranii dubartoonni jechuudha. Warra gama kanaanis ni hojjedha yoo jedhan dandeettiidha jechuudha. Wanni hundumtuu kan barbaachisu warroonni siyaasa irratti hirmaatan warroonni barnoota adda addaa irratti hirmaatan hundi isaanii dandeettiidha. Warroonni muuziqaa aartii irratti hirmaatan akkanumallee diraamaa irratti hirmaatan chaanaala baay'ee argitanii beektanii kan daawwatan jira waan ta'eef kana isiniif ibsuun narraan eegamu. Kanarraa ka'uudhaan sadarkaa xiqqoo irraa kanii YouTuberoonni qarshii guddaa argachuudhaan jiruuf jireenya isaaniillee jijjiiran ni jiranii. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo YouTube chaanaalii mataa keessanii duraan dursitanii garuu YouTube chaanaalii mataa keessanii banachuun keessaniin duratti email yookaan Google account qabaachuun dirqama isinitti ta'a. Duraan dursitanii wanti banuu qabdan email yookaan Google accountidha. Isa email jennuun jechuudha. Email banachuun dirqama. Email akkamitti banachuu akka dandeessan ji'a torbaan dura kan barsiise viidiyoon jira. Viidiyoo san bakka viidiyoo kanatti galakkise description jala isiniif kaaya. Akkanumallee Telegram kan koo irratti illee gad isiniif lakkisa. Akkanumallee community YouTube kan kootii jala illee seentanii yoo daawwattan achirrattis isiniif galakkisa jechuudha. Viidiyoo email yookaan Google account banachuu akkamitti akka dandeessan isinitti agarsiisu jechuudha. YouTube kan koo keessa illee seentanii viidiyoo bakka jedhu keessa yoo seentan salphamatti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kan argachuu dandeessanii duraan dursitanii garuu wanti qabaachuu qabdan dhaggeeffattoota kan koo YouTube chaanaala mataa keessanii banachuu keessaniin duratti email yookaan Google account mataa keessanii qabaachuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. YouTube chaanaalii mataa keessanii banachuudhaaf dursitanii email isin barbaachisa jechuudha. Har'a guutumaan guutuutti kan isinitti agarsiisu YouTube chaanaalii mataa keessanii akkamitti banachuu. Chaanaala kana keessatti dhaggeeffattoota kan koo YouTubeidhaan barnoota wal qabate baay'ee barsiisee jira. YouTube chaanaala banachuu irraa kaasee hamma AdSense irraa qarshii argachuutti steepiiwwan jiran jechuudha. Hunda isayyuu hojjedhee jira. Viidiyoowwan sanillee playlistii keessa seentanii argachuu dandeessa jechuudha. YouTubeidhaan kan wal qabate baay'een jiranii. YouTube mataa keessanii banachuu akkamitti akka dandeessan akkanumallee YouTube keessan keessatti settingiiwwan sirreessuu qabdan wanta hundayyuu asirraa ni argattu jechuudha. Chaanaala kana keessa yoo seentan viidiyoowwan baay'een isin darban jedhanii viidiyoowwan sanillee daawwachuudhaan barnoota gahaa argachuu dandeessanii. Walumaa galatti gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isinii jecha. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dagatinadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa like fi share gochuun dagatinadha. Amma gara barnoota keenyaatti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti duraan dursee YouTube chaanaalii create gochuu keessaniin duratti kan isin barbaachisu email isin barbaachisa jechuudha. Email akkamitti banachuu akka dandeessan as viidiyoo kana bakka itti galakkisu description jala isiniif kaaya. Akkanumallee community YouTube kan kootii irratti illee isiniif maxxansa jechuudha. Akkanumallee chaanaala kan koo kan Telegram irratti isiniif maxxansa dhaggeeffattoota kan koo akkamitti email keessan banachuu akka dandeessan kan isinitti agarsiisu viidiyoo qophaa'ee jechuudha. Har'a garuu kan isinitti agarsiisu emailuma qophaa'een isinitti agarsiisa jechuudha. YouTube chaanaalii mataa keessanii create gochuudhaaf appii YouTube jedhamu kan bilbila keessan irratti argamu ni jira. YouTube isa jedhu isa screen irratti argattan jechuudha. Appii kana keessanii seentu. Haala kanaan isinii bana jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Itti aansitanii emaila baay'ee bilbila keessan irraa yoo qabaattan emaila ittiin YouTube chaanaalii mataa keessanii ittiin banachuu barbaadan filachuu yoo barbaadan bakka profile picture kana tuquudhaan asirratti emailiin keessan sirrii ta'uu check gootu. Yoo sirrii hin ta'in emailota baay'ee yoo jiraatan jechuudha bakkuma kana irratti bakka amma isinitti agarsiisaa jiru kana irratti click gootan. Egaa haguugee jira malee akkuma amma asirratti argattan emaila baay'ee qaba. Wanta anaan haguugeef immoo emailii keessan salphamatti nama mul'isuun barbaachisaa miti. Sababni isaas namoonni emaila salphamatti hack gochuu danda'u waan jiraniif jechuudha. Kanaaf isinitti agarsiisuu dhabe malee baay'ee qaba. Kanneen keessaa kan ammaaf isinitti agarsiisuudhaaf qophaa'e kanaan dura filadhee waan jiruuf rakkoo hin qabu. Isin garuu emaila keessan kan YouTube chaanaalii mataa keessanii ittiin banachuu barbaadan filadhaadha.
Egaa amma immoo bakka profile picture yookaan iconiin profile picture jirtu kanarratti click gootan. Ergasii immoo your channel ka jedhu kanarratti click gootan. Egaa bifa kanaan isinii dhufa. Stepin isaa tokko baay'ee tokko salphaadha. Sirriitti na hordofaadha. Asirratti name bakka jedhu kanarratti bakka mallattoo irsaasii kana jirtu argaa jirtan jedhee yaada. Bakka kana tuquudhaan maqaa sirrii YouTube channel keessaniif qopheessitan ni guutu jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo Oromoo Media jedha. Jijjiiruu barbaade haala kanaan nan balleessa. Jijjiiruu si yoon barbaanne jechuudha. Maqaa biraatiin bakka buufachuu ni dandeessu jechuudha. Isin maqaa YouTube channel keessaniif qopheessitan ni guutu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan koo Oromoo Media dha. Oromoo Media jedhee create godhu. Okay, Oromoo Media erga jedhee booda asirratti save ka jettu jirti. Save ka jettu tana click godha jechuudha al tokko. Okay. Amma sumarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo profile picture fudhachuu ni dandeessu jechaadha. Bakka amma isinitti agarsiisu mallattoon kaameeraa jiru kana tuquudhaan profile picture asumarratti jijjiirachuu dandeessan. Isa click godhuudhaan profile picture YouTube keessaniif qopheessitan ni filatu jechuudha. Kana jechuun logo adda addaatiin profile picture qopheessitan ta'uu danda'a. Akkanumallee suuraa keessan kan qopheessitan ta'uu danda'a. Akka fedha keessaniiti jechuudha. Ergasii immoo bakka profile picture kana picture fudhachuudhaaf click gootan. Ergasii asirratti take a photo inni jedhu kun suuraa battalumatti of kaaftanii fudhachuudhaafi choose from your photos ka jedhu kun gaalarii keessanirraa footoo qopheeffatan fudhachuudhaaf fakkeenyaaf choose from your photos ka jedhu kana keessa seeneen haa fudhadhu. Egaa gaalarii keessan keessa akka qopheeffatan jechuudha ni filattanii fakkeenyaaf ani isa kana filadhee jira. Okay, odaadha. Haala kanaan qabdanii akkana xiqqeessuu fi gara bitaa mirgaatti sirreessuu ni dandeessu jechuudha. Ergasii mallattoo save ka jedhu kana ni jirti jechuudha. Save ka jedhu kana click gootan. Egaa akkuma argitan profile picture kan golee jijjiiree jira jechuudha. Ergasii immoo create a channel ka jedhu jira. Create channel ka jedhu kanarratti click gootan bakka amma isinitti agarsiisaa jiru kanarratti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argitan YouTube channel mataa keenya qopheeffannee jira Oromoo Media ka jedhu. Asirratti akkuma argitan subscriber tokkollee hin qabu video tokkollee creating goone haaraa banneera jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota akkuma asirratti argitan mallattoo irsaasii kana click gochuudhaan asirratti wantoota adda addaa edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Asirratti profile picture jijjiiruu ni dandeessan bakka asirratti isinitti agarsiisaa jiru bakka amma isinitti agarsiisaa jiru background irratti kan isiniif ta'u background irratti isa qopheessitan size fi YouTube channel keessaniif ta'u qopheessitanii asirratti galchuu ni dandeessan. Description waa'ee YouTube keessanii barreessuu ni dandeessan. Asirratti click gochuudhaan irsaasii kana jechuudha. Bakka amma isinitti agarsiisaa jiru click gochuudhaan YouTube keessan waan ibsu ni barreessitu jechuudha. Description waan ibsu waan YouTube keessan ibsu akkanumallee maqaa YouTube channel keessanillee jijjiirachuu barbaadan as bakka irsaasii kana click gochuudhaan isa kan haqxanii kan biraa jijjiirachuu ni dandeessu. Egaa already dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argitan YouTube channel mataa keenya bannee jira jechuudha. Ammaan booda create bakka jedhu kana click gochuudhaan immoo video adda addaa upload gochuu dandeessan. Video qopheessitan upload a video bakka jedhu kana click yoo gootan gara gallery keessaniitti isin fudhata. Achirraa video qopheessitan gara na fiddanii create gochuu ni dandeessu jechuudha. Ammaan booda YouTube channel mataa keessanii bantanii jirtan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa haala kanaan bifa salphaa ta'een YouTube channel mataa keessanii banachuu dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo YouTube channel mataa keessanii bantan malee settingiiwwan tokko tokko hin sirroofne jechuudha. Kanaafiyyuu dhaggeeffattoota kan koo YouTube kan koo keessa yoo seentan salphumatti isinitti agarsiisa. YouTube kan koo search gochuu barbaadan Sofumara app jettanii salphumatti search yoo gootan Sofumara app yoo jettan jalqaba irratti isinii dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo search gochuudhaaf illee baay'ee tokko salphaadha. As keessanii seentu. Egaa warroonni gara channel keenyaatti haaraa dhuftan immoo warroonni hanga ammaatti subscribe godhi subscribe godhaadha. Ergasii immoo mallattoo notification kana click gochuudhaan all irra godhaadha. Yeroo hunda video haaraa yeroo galakkisu akkasiin dhaqqabuuf. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo playlist keessanii seentu jechuudha. Playlist keessanii seentu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo playlistiiwwan as keessatti argaman kana keessa jechuudha kan barnoota YouTubeetiin wal qabate yookaan settingiiwwan YouTube channel keessatti sirreeffachuu qabdan seera isaa wanta hunda jechuudha dhaggeeffattoota kan koo YouTubeedhaan wanta wal qabate wanni YouTuberri tokko beekuu qabu as keessatti jira. Videoowwan 32 hojjedhee jira asirratti argitan jedhee yaada. Videoowwan kana keessa yoo seentan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo video akkamitti video keessan edit gochuu akka dandeessan settingiiwwan YouTube keessatti sirreessuu qabdan wanta hunda jechuudha. YouTube banachuurraa kaasee hamma qarshii itti fudhataniiti jechuudha. As keessatti videoowwan hojjetaman kanneen yoo ilaaltan YouTuberoota cimaa ta'uu ni dandeessu jechuudha. Asirratti playlist kan koo keessa yoo seentan salphumatti video barnoota YouTubeedhaan wal qabate kan YouTube isaan argitan video 32 as keessa argama. As keessa seentanii daawwachuu dandeessu. Guutuu YouTube channel amma create gootan kana settingiiwwan isa sirreessu wanta hundayyuu jechuudha. Wanta isin barbaachisu YouTubera tokko wanta barbaachisu hundayyuu as keessanii argatu jechuudha. Salphumatti YouTube kan koo keessa yoo seentan YouTuberri tokko wanti hojjechuu qabu
wanti sirreessuu qabu akkamitti viidiyoo upload gochuu akka danda'u yookaan akka fe'uu danda'u wanti hundi jechuudha achi keessanii argatu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo salphumatti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo warroonni YouTube banachuu barbaadan haala kanaan banachuu ni dandeessanii settingii sirreeffachuu barbaadan yoo jiraate immoo YouTube kan koo irratti viidiyoowwan baay'een kanaan wal qabatee hojjetaman jiranii isaan daawwachuu hin dagatinaa. Warroota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala keenyaatti dhuftan subscribe gochuun dagatinaa. Akkanumallee wantoota notification all irra godhadha yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhagahuuf maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatinaa. Hora bulaa.